injifannoo isa lammaffaadha jechuudha. Gabaabatti yoo akkasiin ibsa tana fakkaata. Ayyee jaalabdi yeroo ammaa kana mee gara gaaffii keenya isa duraatti wal qabsiinee itti deebuutti yeroo ammaa kana waraanni mootummaa shanee diiga otoo jedhee lallabuu kunoo as waraana mootummaa fi saba kootiittiin dhukaatu jedhee nama dhawaata kana mooraa mootummaa keessa diigee dhufeedha. Akkasuma miseensi poolisii biliseensi raayyaa ittisa biyyaa miseensi Rippaabilik Gaardii iddoo kanatti baay'eetu argamu. Inni kun amma moona diinaa diiganii dhufaa jiru. Isa kana akkamitti ilaaltu mee warra akkanaatiif warra ammoo miseensa isaanii jaalluwwan isaanii iddoo sanatti arganiif maal dhaamtu mee? Egaa dhugaadha yeroo duraatii uummanni Oromoo deemsa warraaqsa gaggeeffamaa ture keessatti hatameera. Dhuguma ilma Oromootiin dhufu jedhanii yeroo sanitti Oromoon gammadee dimokiraasii haqaatiin dhufu Itoophiyaa kana keessatti jedhanii ta'uu fudhatanii sirna mootummaa kanaatiif fudhatu jedhanii egaa gabaabatti waan jedhuuf yaada keessatti hidhatee keessaan bahu. Egaa deemsa keessa yeroo fudhatan keessatti ilmaan Oromoo arganii akka sirnichi sirna gosa tokko yookaan warra nartanyaa jala dhaabbate egaa arganii warroonni dafanii dammaquu danda'anii fi waan san hubatan nun baasu saba keenya baasu gochaan taasisuu jiru saba keenya boru seenaa irratti seeranii dhugaafachuu waan nu barbaachisu sarkaatu nu barbaachisu fudhatanii qawwee lamaffaa baatanii dhufan jechuudha dhugaadha kun. Ayyee egaa kanarraa kan hafe waraanni bilisummaa Oromootti uummanni Oromoo bara kana gammadee simatee waraana bilisummaa Oromoo waliin bashannanaa taphachaatiin lolaa diina isaanii amma deebanii faccifachaa jiran jechuudha. Inni kabiraa maal laantaaf kanaan jirtu waraana keessa akka jiru yoomiyyuu yoo taate yoo saba keessa taate nama biraatti taata. Dammaqii hin rafiiniin jedhama biraan jedhu qophaa'eedha. ayyee jaalabdi gaaffii keenya xumurannee jirra. Yaada yoo qabaatan uummata Oromootiifis haa ta'u waraana bilisummaa Oromootiifis akkasuma uummattoota impaayera biyyattii jala jiran kutaalee garaagaraa keessa jiranii waan dhaamtan yoo qabaatan asuma irratti isin hafe. Wanni dhaamuuf jaarsa jaartii qarree qeerroo osoo hin jedhin hundi keessanuyyuu nama bilisummaa qabu biyya qabaa. Namni bilisummaa hin qabne nama biraatiif gaabra waan ta'eef bilisummaa immoo namni biraa fuudhee kennu tokkoon keessan waan dandeessaniif kaafamachaa jedhan. Waraana bilisummaa Oromootiin kun immoo waan ilkuutti deemtee ogummaa isaa fudhatte kana irratti wareegame mana isharafiin jedhama. Ayyee jaalabdi waan istiidiyoo ifa biiftuu ganamaatti argamtanii yaada bichaataa uummata Oromoo ijaaru kana nu laattaniif guddaa galatoomaa. Ayyee ayyaana isaa. Egaa dhaggeeffattoota kabajamtoota keenya